intarneetiin sirii maleenjii bilbilee biiroo itti nagaa reenjii ana booddaadha mucaa amantii maali guyyaatti kaardii shartamaa faan guuttadde olanoo maamiluma cimaadha maamila keessanii intarneetii kanatti nan fayyadama. Intarneetiin kan fayyadama maamila keenya maamila keenya naan jedhani arra hundumtuu maamila keessanii nagaadha jechi. Waan dubbisanii kadhatoo yaada keessanii yoo fayyadamta. Yaada koottis baatirii qabuun qabaayyan amma. Baatiriin ittiin qabamaa. Maamila keenya isaan keenya kun ittiin gaafachiisa. Waan dubbisanii gaariitti maa. Itti nu gaafachiisa. Garuu maalli kun har'a maaliif intarneetiin jiibii tokko gadhiisanii marsinis mana ta'a fayyadamaa inneessu mana ta'a fayyadamaa. Biiroo maamila keenya isaan keessan kun waraabamaa jira. Itti gaafachiisa. Waan dubbisanii fi sirriitti yaada Doolaa meeqa waraabdanii balbalatti immoo jookiin waraabaa sagalee koo. Siraan isin gaafachiisa. Qoosaan jiru bukkeen qoosiraa qoosaan jiru. Bukkee qoosaan hin jiru. Shanii gaafatti guutan daqiiqaa matti kudhanii kudha shanii. Qoosaa maalii beektu sin dhugu? Amma naa barbaachisu jiru. Amma naaf jiibii lama naa godha. Jiibii lama naa godha. Gorfata tola fayyadamuu dandeessu. Namni ergaa gabaabaa. Amma jiibii lama naa gootanii hankoo. Maamila keenya sagalee keessan kun akka seeratti argina isin gaafa jettu beekata. Seera nama hidhuu dandeessu. Ni nagaan wali gaya beenetti koo nagaan wali gaa. Anoo tolumaan sii bilbilee maatiittis hundumatti nagaan haamee beenetti. Bakka isin kan hojjennee meeshaa fuudhuu dandeenya. Na fuudhaa mandiin jira wallagga lixaa mandii kottaa na fuudha dabbaramee yuutu heeraano. Boontaa aadaati. Kota na fuudhaa na boontaan jedhamaa dachaa godhaa mandii bakka kota na fuudhaa. Waan biyyatanii galatoomaa garuu nuti koofii jedhamu koofaa isa kana borumaa qoqqooyyeffadhaa. Waan biyyatanii yaada adda malee keessatti.